Qophiin taphaa hunu akka daawwattan kana fakkaatti. Namoota tapha sanirratti hirmaatan kan qaamni isaanii sosolloqee hundaanuu hedduu takka dhiifama naa godha jechuun barbaada. Eid Mubaarak jechuullee barbaada. Garee lamaan tapha san taphatteef jechuun. Qophiin teenya tan itti aantu qophii addaati. Meegaa qophii addaa tan sagantaa iidaatiif qabannee dhiyaanne waraabeysa guyyaa qalmayaati guyyaa iidaati. Tanaafuu mee waraabeysa takka foon takkaa lama waraabeysaa wajji jennee akkasuma namicha waraabeysa nyaachisuus daawwannee walitti deebina magaalaa Harar jiddugala qaroomina Islaamaa jiddugala daldalaatii fi hogbarruu Kheysatti argamna. Harar keessa qophii addaa daawwannee walitti deebina. daawwattoota keenya kabajamoo qophii iidaa keessaa gaa kunoo qophii addaati kan daawwachaa jirtani kunoo gaa nutis Harar bakkanii fi waraabeysi fi namni itti wajji jiraatu jiddumaanuu Harar jechuun biyya jaalalti nu isii jaalatte biyya jaalalumaa jaalala qabsiifte kunoo gaa akka fakkeenyatti mee kunoo arguu dandeessanii kun ilma namaati kun immoo waraabeysa garuu nagayaa wajji jiraatan. Meegaa anis itti siqee waraabo iida Arafaati foonaa nyaatu waraabo kun mee itti siqeeti waraabo wajji takkaa lama ja'a nu faana tura. No, qabi tura. خوب گویانی دا فون که صاحب خیه آها جرجرم مقاساتی آها ابسیتون مقاله نیکو آها خانه مکان اینجوری ابسا تینی مکان ابسیتو آها دلالا اوکی ای alto pato alto Abbaas mee akkamii eegalte dalagaatana namaa fi waraabeysi wal keessa hin ulfaatu? Abbaaqiyyaa eegale amata 48 kan nyaachisuu eegale. 48 jechuun 47tti aanuumi? Amata 48 maaliyo akkamii isin dhufe yaanni waan kana eegalchiisu? Dura inni abbuma jalqaba abbuma sadiin eegale. Kana bakka wal horasaati. Sadeen makana wal hore amata 48 keessatti. Amma tilmaamaan guutakatti abbaa meeqa faani nyaachista? Meeqa ka guuzni si dhufu kun? Guuzni na dhufu guyyatti 50 ni nyaachisa. 50. Gruppii sadii. Gruppii sadeen bakka sadii qoodamti. 50 maqaa mareefu giseen arku takkaan haadha qamar jetta takka caaltuudha maqaa isaaniiti mee haati qamartami mee deeysee sila dhaltee haati qamarra tana Eid Mubarak haadha qamar Eid Mubarak haadha qamar fato mee haadha qamar haa iidaami khanniif waa khanninuuf mee guyyaa qalmayaati haadha qamar maqaan biraa oomee maqaalee akkam fa'aa jira? Eegee qotu. Eegee tin. Samilaal je. Ibsaa. Ibsitu. Falmata. Dhiira moo dhalaa turre hedduu sila? Dhalaa guddaa. Dhalaa turre hedduudha? Tanaaf akka wal hore jechuudha. Haati qamar ilmaan meeqa si hortee hoo? Haati qamar toora 10 kana dhaltee jirti. 10 dhaltee. Akkamii hoo bakkuma takka taa'ammoo والجلا دوادي ممو أكا والجلا دوادي دوبا كمي سرنا والشا قوتاف مويخا وجي جراتو جرتانيمي مي أكم قوتا خدوي تازيا ها خدوي مو خدوي تازيا إسان ما تاها أنيس من تا بيته أنيس من مقيتين تا تازيا
isaanis akkuma wal beekanitti bakkattoota ni Wajji iddoo ta'an namaatti qopheeffatee malee ati sukkara qabattee hin deetu. hin dhaqoon sukkara qabadhee hin dhaqu yaadaan wal beekne jechuudha har'a nama waraabessa keessa nurraa du'ee jira ijuma isaaniitti irratti hin beeka bakka. Mee warra akhirame keessaa maqaalee akkam faayif keessaa dhabde akhirame eenyu faadha haati qamar kunoo ni jirti. Dabbasoo fa'a. Dabbasoo. Dabbas jaaniin buruusee jaaniin samilaal khayyaaniinis Samilaalni akhirame Amata godhuufee. duba sirna awwaalchaa nagarre kaan Abbaase. Sirna awwaalchaa. Ngoonee fi gara jamaatti dhugaa amma kamii qasii wajjin jiraanne uummanni. Maaliif ngooneef aboo? Sirna awwaalchaa nama godhaafi. Gisee isaan du'an awwaalee akka ajaa'aa isaan nyaanne bakka baqeessee. Kafantee. Hin kafan. Akkanumatti tolchee fi lafa isa gaggaa'ee itti shuqqila bakka. duba akkami nama amata dila kanaaf wajji wal agarte yeroonii fi du'aan dhabdu gaddi hedduu na dhagame hedduu haalan maalin jeesiim wallahi billahi amata meeqa amata 48 akkanatti leenjisee sitti dhiyaate mana si wajji ol seena seenee televiziyoona faa laala bakka mana keeni seena mana seenee televiziyoona laala duba kanatti taa'ee kanatti miila kana buusee mana kee sireetee moggas ni jira sireeti je moggaa soon ta'in ulaa akkana gizee bante bakka ana dabarra ni taa'ame na cinaan maddiidhaan dhufeeti kanatti televiziyoona laala singanu yoo waa si godhe waan takka amantii guddaa walirraa qabna naaf waadaa isin jidduu jira naaf inni akka gaarii akkami hojii tana yoo dhiiste wanni si dhagahamu ni jira akkami hedduu jaalattaani isaan kanaa wajji wal baree hedduu na dhagahame yoo guyyaa tokko abbaan takkittiin keessaa dhabamte eessa jirti jeetiin barbaada iduute moo maal taate niin barbaada niin iyyaafadha akka isaan jirtu ati bultii jaartee bultii jaareetiin jira tanaafuu tanneen akkuma ilmaan keetiin ilaalta jechuudha ilmaan kiyyatti ilaala osoo ilmaan kiyya daranii ilaala maaliif osoo ilmaan kiyya nyaanne isaaniif iyyaata si amananii akkana gizee si marsan kana akkami gammachuun sitti hin dhagahamtu waan hin jeesii ibsuun qabu gammachuun haalan na dhagahama haalan ati lafa gizeen galgala faa gizeen galu na ajjabee naan deema sadii moo afur ta'e si ajjabee sadii moo afur si gara manaa siin deema hattuu maal siin kajeeltu ka hattuu waan kiyya hundanii Abbaas jaan Abbaas ka Waraabeysaa wajji deemu hattuun bakka mana sitti hin seentu bakka akka gaarii walii gallee jira sabanyaa keeti saahiba keeti ilmooteeti duba anarra dabree hawaasaanillee an akkatti walii gale kanatti hawaasnillee bakka amman sodaatu kanuma keessa dabree deemee jechuudha bakka hawaasa seen tokko waan saaniin tokko bakka jaalalaa wajji jiraatan jechuudha amma hedduudha amma ka jiru toora 50 ni dhiyaata tilmaamaanii kanneen keessaa kamii wajji ati irra saahibaa caaltuu caaltuu fi caalaa fi sabboonaa fi sabboontuu kanaa wajjin haalaan bakka hedduu nama dhiyaatan bakka akka gaarii walii galan hedduu bareeda mee dhumarratti Eid Mubaarak jechuun hin feetu haadha qamariin mee haadha qamar yaami kaa maal taate Abbaas mee yaami kaa Eidaa foon kannina Abbaas maali kaa haadha qamar uno tanaati qamarii duba mee haadha qamariin mee haniidarraa kanniif haa Eidaati mee gamanaan kanniif haa mee achisiise uno gamanaanis duba haati qamarra uno Eidagaa foon kanniteefi jirta mee eenyuun Eid Mubaarak jechuu feeta kuno tokkosas jira kami kuno abbaa qamarii qallaadha laa galaa kummata jabaata fiifuuni fudhata abbaa tokkoon gaafata abbaa humnaati mee duba mee eenyuun Eid Mubaarak jetta mee ilmaan kee kana keessa haadha qamarii moo caaltuudha moo cufattuu itti naaf haa ga'u boo Eid Mubaarak hin jaan cuftinuu maatii keeti maatii kiyya maal ayyee taate dhumarratti mee hawaasa si daawwachaa jiruuf maal dhaamta ummata muslimaa cufaanu sagantaan har'aa qophiin tun daawwannaa Hararitti gaggeeffamaa jiru haalaniin sin jaaladha warri waraabessa sodaattanis koottaan asimadha waliin jirra akka gaarittiin isin boharsa Eid Mubaarak hin jaa ayyee mee haadha qamari salaamtaa naa himta boodarratti mee takka nyaachisnee haa deemnu haa guyyaan guyyaa Eidaati Fato waa mee takka asirra kaayi qamar lafee fudhattee kutte ati qamar kuttee Fato
ما مالي ولد جراني اين يخولي ارارسو بزي ولولن ها للي ها ها للي للي دوبا أماني للي تنانين بقت سينجي يشوف بربادا وندافو قالتهم يا فيرا خينيا ونيت أسترجموا داف أي قالتهم